intalti takka abbaa mana siitiin qaama saalaa kan kee firaa murii waan dhukkubee jiruuf duufiin deemaatteen. Assalaamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakaatu. Obboleen kiyya viidiyoo tana sheer godha namoota wal biraan ga'a. Intalti takka abbaa mana siitiin qaama saalaa kan kee firaa murii waan anis du'uu deemu na dhukkubaa duufiin deemana fakkaatti qaama saalaa kan kee firaa murii jetteen. Duuba dubbii ajaa'ibaatu ta'e. Inni kunis waan baay'ee si jaallatuuf isinis waan baay'ee si jaallattuuf shakkitee waan inni du'uu deemu ati firaa muruu qabdaa akka na boodaaf hin fuuneef jechuudha. Abshir jedhee duba innis ta'ee qaama saalaa isaa firaa mure waan ajaa'ibaati. Duba osuma kana jiraachuu jiraniiti rabbiin kaa du'a isii wayii beekteedha du'a tana waa'ee du'aa kana beekuu namarraa dho'ise intalti sun duba deebitee fayyite waan ajaa'ibaa gurbaadhaaf firaa mure isiidhaaf fayyite achi booda duba jireenya isaanii keessatti isin gammachuu waan jaamu takka dhabde innis gammachuu waan jaamu dhabee duba wali qabanii wal mari'atan wal bira dhufanii wal mari'atan abbaa mana kiyyaa wal mari'achuu qabnaa jetteen duba haadha mana kiyyaa